Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamayyoo Qannaati. Waajjirri Qoonsilaa Itoophiyaa Minisotaa jiru bakka bu'oota dhaabbilee amantaa adda addaa irraa babahan waliin sanbata darbe marii taasise. Mariin kun gara fuulduraattis dhaabbataadhaan akka itti fufu hoogganaan waajjira Qoonsilaa Itoophiyaa Minisotaa Ambaasaadder Oduu Guraandhalaa himan. Gabaasi guutuun akka itti dhiyaata. Waajjirri Qoonsilaa Itoophiyaa Midwest Minnesota sanbata darbe dhimmoota biyyaalessaa irratti dhaabbileen amantaa gahee isaanirraa eegamu akka bahaniif kanaala mijeessu waltajjii waloo waajjira isaatti qopheessee ture. Marii kanaanis haalattiin waajjirri Qoonsilaa Itoophiyaa Minnesota jiru dhaabbilee amantaa waliin hojjechuu danda'u adda baasuu, lammiilee fi dhalattoota Itoophiyaa Minnesota jiran waliin waltajjii waloo uumuuf haala mijeessuu, akkasumas koree dhaabbilee amantaa hunda of keessatti qabate hundeessuu fi kanneen biroo irratti mari'ataniiru. Hoogganaan waajjira Qoonsilaa Itoophiyaa Minnesota Ambaasaadder Oduu Guraandhalaa akka himanitti hawaasa dhaqqabuuf yaaliin hanga ammaatti taasisan milkaa'aa kan turre himuun hariiroo uummata waliin qaban cimsuuf waldaalee amantaa waliin hojjechuuf akka murteessan himan. Walga'iin kan inni xiyyeeffate waldaalee amantaa lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya keenya keessaa qaban hedduudha. Uummanni hedduunis isaan wajjin hin jira, isaan jala jira. Gatii kanaaf hawaasa dhaqqabuudhaaf koominiitiidhaan tattaaffii nuti goonu hedduu milkaa'aa hin turre. San caalaatti san daran walitti dhufeenya uummataa waliin qabnu, hariiroo uummataa waliin qabnu cimsuudhaaf wayyaa kan jedhu mariin irratti walii galle akka waajjira kanaatti. Gatii kanaaf waldaalee amantaadhaa Minnesota keessa jiran isaanii wajjiniin marii gaggeessuu qabdee jedhuun waliigaltee geenyeen yaamicha dabarsinee jechuudha. Yaamicha kanarratti namoonni waldaa amantaa adda addaa keessa jiran gaggeessitoonni waldaa amantaadhaa abbootiin amantaa hedduun poozitiividhaan gaariidha. Waltajjii kana gaggeessitan hin dhufnaadhaan mariisisnee akkuma jedhamayyuu baay'een isaanii nuu dhufan. Hirmaattonni waltajjii kanaas haala biyya keessa jiru irratti ciminaan mari'achuun yaada furmaataati kan jedhan dhaamaniiru. Haaluma kanaan mootummaan nageenya biyyaa fi uummataa kana caalaa tiksuu akka qabuu fi kanneen nageenya biyyattii gama hundaan booressuu yaalanis akka irraa deebi'an waamicha taasisaniiru. Waan uummata keenyaan mallaqa biyya deemu jira. Warri mootummaa qaama isaatiin hordofee nagaa biyyaa kana tasgabbeessuu qaba jennee guddifnee warra biyyaatiin dhaamachuu qabna mootummaa teennatti. Mootummaa Itoophiyaa markaa qabdutti uummanni falmiif deemu kan mormiif deemulleen wal arrabsuu, wal abaaruu, waa balleessuu, jecha badaa namaan jechuu, jecha fokkataa namaan jechuu, jecha borbiyyan bulchine namaan jechuu, jecha uummata diiguu namaan jechuu, saba 83 namiin bulcha jedhu afaan ifiillee adabatti godhuu qaba. Har'a isin waajjira kanatti uummata abbootii amantaa kana yaamuun keessan baay'een isin galateeffadha. Maaliif uummanni keenya waliin nyaatee, waliin dhugee, wajjin jiraataa ture. Kashlabbeen takka biyya keessa seentee, uummata keessa seentee, uummata addaan baasanii, uummataa fi mootummaas adda baasaa jiran. Kanaaf immoo qoricha itti kennuun barbaachisaadha. Qorichi immoo maali? Uummata amantaadhaan, uummata mootummaa wajjin, mootummaa uummata wajjin takko godhudha. Tokkummaan yoo dhufe namni waliin ajjeesu, namni waliin saamu. Mootummaan maleekaa miti. Mootummaan nama kana yoo gargaarree malee akka amantaa keenyatti gorsuu, uummata keenya barsiisuu nurra jira. Gara fuulduraattis dhaabbilee amantaa waliin bifa itti fufiinsa qabuun mari'achuuf koree hundeessanii akka jiran Ambaasaadder Oduu Guraandhalaa himaniiru. Itti fufiinsaan dhaabbataan illee isaan wajjin hariiroo uummachuudhaaf koree qindeessitu wal dhufeenya kan waajjira keenyaaf kan isaanii haala mijeessitu har'a dhaabbachuudhaaf barbaannee ture. Dhugumayyuu nam sadii nu eeranii namni sadii har'a filatamee jira jechuudha. Kana booda waldaalee amantaa biyya kana keessa jiran wajjiniin hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoorfanneetti deemnaa jechuudha. Har'a kanarratti walii galame waltajjii guddaan tokko waldaalee amantaa hunda kan hirmaachisu qabxiileen marii yookaan ajandaan marii duraan irratti mari'atamee kan mirkanaa'e. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun ce'umsa dimokiraasii dhugoomsuuf tumsuun murteessaa akka ta'e
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an Charannat Hordofaa himan. Dhaabbileen siyaasaas ta'ee namoonni siyaasaa dhimmoota tokkummaa uummataa diigan dubbachuurraa akka of qusatan waamicha taasisaniiru. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Cehumsa kana milkeessuuf lammiin biyyattii hundi waliin hojjechuu qaba jedhan turtii OBN International faana taasisaniin Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan seeraa Charannat Hordofaan. Yeroo baay'ee uummanni keenya qabsaa'eera. Qabsoon isaa garuu garaa fashalaa'aa dhufeera. Ijoollee isaa qaqqalloos dhabaa tureera. Kun amma itti fufuu hin qabu. Amma wal saammachuu keessaa bahuu qabna. Dursa nama hundi keenyaafuu kan dursa ta'uu qabu kan natti fakkaatu olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi cehumsa dimookiraasii dhugoomsuudha. Hojiin keenya hundaa kan ta'u. Anatu gaggeessaa dorgommiin taane jechuudha. Dorgomsiin cimsu keessa galuu hin qabu. Keessattuu uummata keenya immoo qoqqoodama keessa galchuun hin barbaachisu. Yoo amma cabne hin cabna garatti deebiin hin qabu. Kanaaf hundi keenya kan tumsuu qabnu kan yaaduu qabnu cehumsi kun akka haalaan deemu gochuun yaada walii kabajuun murteessaa akka ta'e siman. Sabboonummaan gaariidha. Qabsoo kanas kan asiin gahe sabboonummaadha. Sabboonummaan garuu maaliin ibsamaadha? Sabboonummaan namni keenya hubachuu qaba. Sabboonummaan fiixetti bahee biyya diigaa. Amma Jarman kan akkasitti ishii diigee sabboonummaadha. Kan biraa miti. Xaaliyaan waraana lammaffaa irratti kan ishii diigee sabboonummaadha. Chaayinaa immoo amma kan ijaaraa jiru sabboonummaadha. Biyyas ijaaruuf biyyas diiguuf hin danda'a jechuudha. Kanaaf ani sabboonummaa amma qabnu kun baay'ee gaariidha. Fiixeetti odoo hin baasin numa iyyuu diiguu hin qabu. Sabboonummaan namni tokko Oromummaa koottan boona yoo jedhe Oromoo hunda kabajuu qaba jechuudha. Wal kabajuu qabna jechuudha. Yaada waliis walii kabajuu qabna jechuudha. Uummanni murteessu. Yaada waliis walii kabajuu akka namaattis kabajuu qabna. Akka gareettis wal kabajuu qabna. Kana yoo ta'uu baate isaaniif nuyi kan jirutti dhufna jechuudha. Isaaniif nuyi sun waan nu godhe beekna. Isaaniif nuyi sun nuun ta'u. Amma yaada biyya kana rakkoo kana keessaa amma gidiraa dinagdee jiru keessaa mirgi dhala namaa amma warra yeroo wayyaanee salphatan maal gooneefam? Maal gooneef? Warra qabsoo kanaaf jedhanii dararaman maal gooneef? Isaaniif waan tokko gochuu, isaan yaadachuu, isaan kan kiisu yoo biyya kana dimookiraasiitti ceesisne. Dhaabbilee ijaaruun barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru. Ebeluun ka'ee ebeluun dhufeef hin jijjiiramu. Waan jijjiiramu hin jiru. Kanaaf nuti namatti miti kana abdachuu qabna. Caasatti abdachuu qabna. Caasaan akka ijaaramu hundi keenya jennee akka humna godhatu gochuu qabna. Kabajaa akka argatu gochuu qabna. Kabajaa itti uumuu, humna itti uumuu, dandeettii itti uumuu, bilisummaa itti uumuu, abdii itti uumuun kan hunda keenyatti. Keessattuu immoo kan hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaa aangoorra jiranis aangoorra hin jirres. Filannoof abbaan uummata waan ta'eef sagantaa ofii dhaabbileen siyaasaa ibsachuudhaan murteessaaf uummata eeggachuu akka qabanis hubachiisan. Uummatatu murteeffata waan ta'eef hireensa dhaaba siyaasaa tokkoon kan murtaa'u miti. Uummatatu murteeffachuu qaba. Kanaaf ololaaf dhugaa aga dandeetti addaan baafachuudhaaf yaalu. Gaafiiwwan bu'uuraa warra isa bira dhufanii yaada isaanii gurguratan gaafachuu akkam godhanii akka diinagdee isaa guddisan, jireenya isaa akka isaa jijjiirsisan, jireenya ijoollee isaa akka fooyyessan, akkamitti tajaajila inni barbaadu si'aayinaan argamsiisaniif yaada ifaa qabatanii dhufuu qabu jechuudha. Dhaaboleen siyaasaa kan hojjetanii miirumaan kakaasu miti. Egaa daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qabanne kanuma gama kootiin nagaatti.